كتاجا برتي بري مجاسي كتاجا برتي أكاكمي بو كتاجا أكاسي متان كان كو إيجا سما إيجا غبارانا جمري حجمي لا تنجو بنير أكادا أدوكي سكامي جرا خنيتمي بولتيني جارو دمو دام كوباي بلامبوي أما كانت ديبيه سميرة السلام عليكم جنا وعليكم السلام أتبيت قايل أتيتا دورين جدين ربكم بانا هكوتو قرطانا هكوتو كيسانا هفودو غوستا كنغاني نانغافتني دي وبوليسا سانا ميدان ونبيغا مكار ركوتو أسي تاكي وبوليسا كتر ولي غافتو جدين هم خلاص الكيتو فدين أدبي يرورت وبوليسا تغافتي ما مديني واغا سغافتيرا نان إيه كافنان المو قبدي كتاجا برات تاتم غان سنتلا درباتي جدين جدين أتمنى ديفيتي بلوكي هدو كورونا كيسيرو أتنقل جرى سلكين نك جرى ميمون نك جرى مسيان جرى نك سلكين الرنكافم أتينا ديبيا تربيتو كمتاها أنا جتين قولي عبد الرحمن سوينت اللي يمدير يروسن متاها يهدي وانتين كرا اللي هندسا قرآن اللي وانتين كرا غوتو سنركا ببوه أتين متاها يهدي الديبيا قابا تربيتو كو نادا ولته ما مزن نيفما يون ستمي نايف تجديني ميرا كيسا قلين دبتيني كخد دي يفما قدانا انجت الان جدين هاي بليانكي يا شمار كفوني سنجتش بربادا فيديو لالي كاني غا فيديو كان رتيا دي سنقبدنو بيكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتم توتا فقب جمتوتا وقفتوتا فديلا كمال الشما جرى جرتو ورمانا كنا فاراتاتن بليس لايك سبسكرايب وتشوران نغرغرا سنجتو بربادا ورمان تابرالي حشما حركفوني جالتم توتا كفجمتوتا وري أمان تابرا كولين هجتا جرى جرتو سنجتو بربادا همغا فيديو mucaan sun jedhe dhageenye kaane natti fakkaata hundi keenya yoo akka walii galaarti maalii fi jennaani shamarran tokko erga bultii horatanii dhiisuun illee wama jiru bultii horatanii bahuun illee wama jiru addisii miti kun waan uumaa duraarraan dhufaa ture waan ta'eef gaafa shamarran tokko immoo jaallattee mucaan ammas sagalee isaa dhageessanii gaafa duraa mucattiin jaallattee guutuusaa yoon dhageenyallee mucattiin jaallattee hatta ustaaz Abdurrahmaan Husseinitti akkasa jaallattee himtee sana booda mucaan kuni isiillee jaallatee waliinitu haasa'anu hamma gara bultii horachuutti deemanii gaafa gara bultii horachuutti deeman akkuma viidiyoo irratti dhageessanu maatiitti mee maatii dubbisee gaafa jedhu wantun dunuu dhumatee guyyaa walii galamee gaafa ka'u gaafa duraa immoo abbaa manaan qabu maal jettee kakatteetti jedha akkuma isin argitanu dhugaa hedduu nama jibbisiisaa baay'ee waan nama jibbisiisuu fi waan fokkataadha kuni maaliif jennaanii fokkataadha waan amantaa keessallee hin jirre wantu kamiyyuu wanti amantaadha addaa hin jiru waan ta'eef waan amantaa keessas aadaa keessas safuudha maaliif guyyaa tokko ifa bahaa yookaan hin dhagahamaan namatti dhagahamuu dhiise mucaan kun gaafa sana kakattee rabbiin immoo haqaa mucaa sanaa baase jechuudha akka gurbaa maal isin jechuudha akka gurbaa jaallate achiini kan immoo gaafa haqni sun bahu obboleessuma isaa akkuma ni jedhu obboleessuma isiitu haqa baase akkasiini heerumtee ilmoo qabdu mucaa kutaa 6 barattu qabdu jechuudha gurbaan akkuma jedhee intalli waan takkaatti hin bu'amin fakkaataa jedhe egaa intalli intiniidha maal isin jechuu barbaade intalli biyya arabaati kan biyya arabaa dhufee namni kamiyyuu waan yaani nam tokko malee nam tokko irraa hin beekamu akka beektaa daarii horatee ilmoo qabullee nama hundarraa hin beekamu isin jechuu barbaadeetanii kanaafuu isin akka keessanitti maal jettanii namni dhaloo fi akkamitti dhoksaa sila bultii daarii horatee deemee baafatillee akkamitti dhoksaa hedduu tokko wallaahi waan fokkataadha manaa shamarran keenya warri akka kana godhullee namni jirullee yoo jiraate dhugaa baay'ee nama jibbisiisaa maaliif jennaani kuni aadaas miti amantaas miti ilmoo fi dhoksuun dhalla jechuun kennaa rabbiiti kennaa rabbisii kenneeti daarii jechuun rabbisii kennaa rabbitu daarii sana deebisee sirraa fudhataa jechuudha
Kanaaf wennaani mumti kana hunda darajaa kanaatti daarii ofii dhoksuu fide maaltu jira? Maaliif dhoksama? Tidaariin maaliif dhokata? Ilmoon immoo ishii tidaariin diigamee abbaan jaallatee ilmoo koo wajjin naa jaallatu abbaan isaa dhiisu jaallatan cittoo wajjinii jibban shittoo wajjinii jedheen Oromoon. Kanaafuu obboleen keenya jaallatamtootaa fi kabajamtoota kuni waan nurraa bareedus waan nurraa fokkataati jechuudha. Warra kana jira goota loo jiraatan as keessatti hingata warri waan akkana dalagdan yoo jiraatanii waan akkana dalagina dhugaa wallahi dhugaani ilma rabbiitii jedhan dhugaan kan rabbiiti waan ta'eefi dhugaa dubbannee soba wal araarsinaa jedha Oromoon. Kanaaf iyyuu dingata namni yoo jiraate namni viidiyoo kana hordofu yoo jiraate obboleessa qabna. Ilma dhiiraa tokko kayyanuu jechuun obboleessa kayyanuudha. Erganaa deebitee mucaan kun ni buloogte akkuma isin argitanu. Egaa erganaa immoo deebitee na dhiifta seetan jettee bulookirraa kaaftee erganaa immoo deebitee jechuudha. Bulookirraa itee itti dawwaltee dhiifama naa godhii na dhiifta jedheetanitti dhiisuuni isa hamma baree dhiisu wayya malee. Ituu mucaan kun gaafa sana ni kaayadhate ta'ee borimmoo bultiin jaraa badeera jechuudha. Maaliif jaallannaan inni ilmoo wajjin isin jaallatan waan jirutu itti himame. Hamma gisee tokko mucaa ijoolleen kun illee akkuma ni dubbatutti naannoo keenya ijoollee godina Jimmaati yeroo tokko kan ta'e waggaa lammas gara waggaa afuriiti kan ta'e naannoo godina Jimmaati jechuudha. Intalli intala hangaaroo mucaa sigimooti. Guyyaa wal jaallatanii jechuudha gaaroo sana kanan bal'allee wal jaallatanii walii galanii qaxaroonni kaafuudhamee abbaan mucaa nikaa hidhuu mana maatii intalaa deeme. Gaafa deemu maatiin intalaa immoo nama gobazii wayiiti. Gaafa deemu nikaa hidhuu dhaqanii achiin abbaan intalaas gobaziidha maal godhee ijoollee sadii qabdi. Sadii kana gaditti baasee jechuudha. Isiin kunis kanisii, isiin kunis kanisii, isiin kunis kanisii jedhee gaditti baasee jechuudha. Kazaa erga gadi baaseen booda abbaani mucaan hin dhageenye abbaan mucaa suni isa ilmaan suni waan ilmoon ofii sun dhagahe se'ee dhiisee jechuudha. Nikaa hidhee gala jira wal jaallatee jedhe jechuudha. Maaliifi kuni waa hedduutu jira biyya kana keessatti yeroo tokko mucaadhuma an beeku ijaa wal arguudha walee bilbilaa kan wal beennu kan wal arginu maaltu ta'e mucichi kuni ijoolleedhuma keenya innis ijoolluma gaannoo naannoo keenya keessammoo shamarran naannoo tokko beekamaa wayiiti waan akkasii dhoksuudhaan jechuudha. Dhugaa dubbachuu maqaa shama naannoo sanaallee dhahu naannoon jira naannoo shamarran waan akkasii irratti hundaa'an. Maal hojjetee hamma mucaan sun Suudi Arabiyaa ture. Suudi Arabiyaadhaan gaafa qabamee galuu gara biyya kanaa dhufe yeroo san dhufaate illee rakkasaa 100 kaffalanii dhufanii zamma ijoolleen 500 kaffalanii dhufanii hojii dhabanii mucaan sun illee amma sadarkaa guddaarra jira maashaallah biyya kana keessatti. Nin beeka wajjiniin garii tokko inni affaza quraana affaza nuti immoo hin qaraanaa jechuudha. Kaza maal godhanii dhuftee jechuudha. Gaafa dhufee jedhu warri isaa sila inni ni kaayate biyya kana keessa jirtu isiin lakkaa biyyatti eerumtee baate ilmoon qabdu malee jechuudha. Inni kaayate qaba. Garuu gaafa dhufu dhagaye. Gaafa dhagaye maatii sidee walii gaafatu maatiin ishee oma ishee walii galtan seenee nuti hin beeknu eerumtee baate. Sana booda maaltu ta'a mucaa kana ulfa godhee gara biyyaa galchee ofii immoo jechuudha hamma warra biraa kan barbaade ofii isaatti fuudhee biyya kana keessa jiraataa jechuudha. Namni ofumaa bultii ofii diiga. Yoo dhugaatti miti kan si jaallatu immoo 2-3 qabaadhu inuma nama jaallata. Yoo mul'idee guyyuma sana jammaree siin barbaadu narraa adda bahii jedhee si dide jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti akkanaa kuni salphina. Maatii isiitillee salphina. Irrayyuu maatii isaa kan dhiiraa maafi mushkila wamaa rakkoon tokko hin jiru. Dhiisuu danda'a. Dhiirri silaayyuu akka amantaa keenyaatti ituu siin jirtu iyyuu fuudha. Ituu siin jirtu iyyuu fuudha jechuu barbaadeetan garuu jechuudha. Isii durbaatii immoo abaaramuudha maatii isii salphifte jechuudha. Salphinni immoo akka aadaa Oromoottis akka amantaatti salphinni maatiin tokko salphina caalaa wanti nama ilmoon ofii nama biratti gadi qabu caalaa wanti nama salphisu hin jiru. Akkas isiniin jedhaa obboleen keenya jaallatamtootaa fi kabajamtootaa viidiyoon kiyya dhumarra ga'ee jira. Viidiyoo kana namni tokko waan irraa baratee
yaada warra baratan isinii fide maaliifi namni kamiin dogongora keenya irraa akka barannu maal amma yoomitti nuti dogongora daa'ima nuti nama gurguddaadha sichi daa'imni nuyyuu yeroo ammaa waa beekte jechuudha. Kanaafuu Rabbiin hunduma keenya haa qajeelchuu isiniin jechuu barbaada. Warri mana kanaaf haarawaa taatanillee please like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa isinitti tole viidiyoon kuni. Mee gize tokko YouTube keenya jala walii share goonu yaadanneetuma mee share walii haa goonu isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu isin jaalladhaa isin kabajaa wallahi hedduu wal kabajnee itti amantaaf qutaa waliin qoodin wajjin hojjechuu keenya irratti walii galuu keenya irratti hedduu isin galateeffadha. Itti aansuun immoo Rabbi nama darajaa kana waan hojjetee itti ta'a baaru kana halkan ribaa kaaneetti banaa viidiyoo kan dalagatarraa. Kanaafuu waan itti hojjetaa kana Rabbi nu haa milkeessinu jechuu barbaada. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa mee isinoo maal irraa barattan? Maal irraa barattan? Isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin illee walitti deebinutti nagaannaa jiraadhaa nagaannaa turaa isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa isin beeytanii isiniin na jaallattanii isiniin na kabajanii isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaaniif jaalalli Rabbi bakkuma isin jirtanutti isin wajjin hajiraatu mana bakka isin jirtanu mana madaamii keessatti hojii isinitti laabaate lalabbi isiniif halaafisuu an amrii jabaata hundasaa Rabbi nuu laafisee galma keenya gahee nagaan biyya keenyatti nu haa galchu isiniin jechuu barbaada. Nagaadhaa walitti deebinu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa jiraadhaa umurii naa dheeraa.